Guyyaa guyyaarraa lubbuun namaa akkuma baalaatti harcaati kan ishiin deemtu. Gadda honnee namaa madeessu waaqayyo ba'anii karaatti afuu nama oolchuu guyyaa har'aa kana keessatti balaa tasaa mudateeni lubbuun namoota 40 ol kan ta'anii addunyaa kanarraa godaantee jirti. Waaqayyo wanta akkana kana namarraa haa qabu isiniin jedha. Dhuguma dubbachuutti kun baay'ee honnee namaa cabsaa dhaga'uuf gurra namaatti kan hin tolle. Dacheen biyya keenyaa maaliif akka dhiiga namaa dhuguddu ani hin beeku isiniin jedha. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis lafa jirtanitti nagaa taasisaniin jira obboloota kooyi har'aa jechuudha. Gadda baay'ee onnee namaa cabsu sammuu namaatti kan hin tolle isiniin jira. Dacheen biyya keenya maaliif dhiiga namoota akka dhuguu biyyi keenya maaliif akka dhiiga laaqame ani hin beeku jechuudha. Guyyaa guyyaarraani wantoonni nuti dhagaa oollu gurra keenyanii baay'ee tokko jechuudha kan namatti ulfaatudha. Waaqayyo immoo waan hundumayyuu arguu dhabeetis miti. Namni si gara waaqayyotti deebi'ee araara waaqayyoon hin jedhu kun baay'ee tokko jechuudha kan nama gaddisiisu. Guyyaa har'aa kana keessatti jechuudha namoota 40 ol kan ta'anii lubbuu isaanii addunyaa kanarra haal takkatti akka ishiin darbitee jirtu sooshaal miidiyaa garagaraa gabaasaa jira jechuudha. Ta'is kunis immoo kan ta'e magaalaa Shaambuu irraa jechuudha gara Finfinneetti otoo deemuu jechuudha konkolaataan ittiin garagaree nama kana hundumayyuu bakka tokkotti kan fixeedha jechuudha kan haasa'amaati jiru. Egaa obboloota koo wanta jennu hin qabnu waaqayyo jechuudha gadda kana maatii fi biyya keenya hundumaaf jajjabina haa kennu. Lubbuu warra boqoteetis immoo waaqayyo isaan haa maaru. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha bara kana rafanii irribaa dammaquuni akkasuma immoo ba'anii galuun baay'ee ulfaatee jira. Yeroo jedhametti namatu wal fixaa yeroo jedhametti sochii lafaatu ta'uudhaan lubbuun namaa guyyaarraa gara guyyaatti kan inni darbaa oolu yeroo jedhametti immoo kinoo konkolaatatu garagaree ta'ii biyya keenya keessatti lubbuun namaa akkuma baalaatti guyyaarraa gara guyyaatti kan ishiin harcaa ooltu isiniin jedha. Kuni habaarsa waan ta'eef biyya keenya irra jira. Namni illee gara waaqayyotti deebi'ee waaqayyo uumaa isaatiin araara hin kadhatu isiniin jedha. Adaraa keessan obboloota koo lafa jirtanitti waa'ee biyya keenyaa waa'ee saba keenyaa akkuma amantaa keenyatti jabaannee waaqayyoon haa kadhannu isiniin jedha. Isinillee jabeessatoo waaqayyoon kadhadhaa waa'ee maatii keessanii waa'ee obboloota keessanii waa'ee biyya keenya waaqayyotti haa darbu adaraa araaran jechuudhaan fuula waaqayyoo duratti deddeebinee haa kadhannu isiniin jedha. Wanta goonuu hin qabnu kanuma raajeffanna yeroo hundumayyuu lubbuu isaanii haa maaru isiniin jedha. Dhugaa balaan akkanaa baay'ee ulfaataadha konkolaataadhaan boqochuun yeroo jedhametti elektirikiidha illee namoonni adda addaa jechuudha kan isaan qabamanii to'ii addunyaa kanarraa boqotanii hundaafiyyuu wanti goonuu hin jiru waan ta'eef wanta dhufe hunduma isaayyuu ameen jennee fudhanna isiniin jedha. Maatiin firoonni keessan akkasuma immoo namoonni keessan as keessatti isin jalaa boqotanii jajjabina isiniif hawwina waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu. Waan biraa waan jennu hin qabnu sababa ta'eef isiniin jedha. Dhalli namaa ba'ee akkatti karaatti harcaati kan inni oolu kanuma gidduutti iyyuu jechuudha baay'ee tokko wal jibbinaa jaalala waliif hin qabnu wal qoqqoodaa oollaa. Haraarallee waaqayyoon hin kadhannu isiniin jedha. Yeroo hundumayyuu waa'ee lubbuu keenyatiif haa yaadnu gara uumaa keenyatti haa deebinu. Otuma har'a jennee boru jennee waan baay'ee odoo karoorsinu inni fuudha isaatiif inni heeruma isaatiif inni mana ijaaru mana isaatiif inni gamoo qabu otuma asiif achi kaanne kanatu nuuf guutee kanatu immoo nuu guutuu didee jennee jechuudha wantoota garagaraa irratti jechuudha obboloota keenyan illee wal dhabne kallattii adda addaatiin jechuudha gufannaa keessa kan jirru guyyaadhuma biyya lafaa kanarraa itti of dhabnu iyyuu hin beeknu waan ta'eef obboloota keenya wajjinis araara humnee gara uumaa keenyatti deebinee wanta qabnutti gammannee wanta hin qabnes immoo uumaa keenyatti dabarsinee laachaa akkasitti haa deddeebinu isiniin jedha. Sammuu keessan of hin jeeqinaa namoonni jechuudha laalaa kinoon namni
amma sa'aatii kanatti jiraachuu keenya malee sa'aatii yookiis immoo daqiiqa kanaan booddee wanta nurra ga'u hin beeknu jechuudha. Kanaaf wantuma argineeni of cinqullee dhiibne yeroo hundumayyuu wanta ba'aa nutti ta'e wanta yaaddoo nutti ta'e hundumayyuu uuma keenyatti dabarsinee laachuu qabna. Wal jibbuu hin qabnu, wal jaalachuu qabna. Otoo lubbuudhaan jirru jechuudha wal gargaaruutii qabna. Namoonni hedduun jechuudha otoo lubbuudhaan jiranii waliin yaadatanii otoo lubbuun jiranii waliin gargaaran jechuudha. Erga du'anii waan meeqa godhanii waan meeqa jedhanii jechuudha. Nama sana jechuudha isa jiraatti quba waliin qabne sana bakka fuudhanii wal wallaalu shiniin jira. Garuu otoo jirru jechuudha wal gargaaru, otoo jirru waliif yaadu, otoo jirru wal jaalachuu, otoo jirru wal barbaadu isa kanatu caala shiniin jedha. Kanaaf adaraa keessan gara uumaa keenyatti adeemnu shiniin jedha. Biyya keenyas waaqayyotti araaramu, araara isaatiin gara biyya keenyaa ilaalu. Waan hunduma keessatti wanta goonuu fi wanta jennu hin qabnu waan ta'eef isuma kana jenna shiniin jedha obboloota koo. Turtii keessan immoo waan wajjin gootaniif guddaa galatoomaadha. Haaraa kan taatan immoo mana kanaaf subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalama. Yaadni dogoggoraa yoo jiraate immoo dhiifaman shiniin jedha. Ani obboleettii keessan kennaadha. Waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaadha. Bye bye.